mereka bantu Muhammad Ahmad kami tuh dong pun. Karena baga walagan hero hunda hawasa lagi hero bisu energi ni sini rawat energi watin ofu itin dubadu itin falmu gara-gara tinus umat orang gerap awas ni kayaknya jabate tukumasa cimsati jarlahan cimsati babalati wal dage sisi uga kanat opsan wal dage fatu fi wal yamra uga garu amle gudda kanna itu warri online ro itu ka komite satoko daiman tu aja awaji daiman ni nagari kau boleh bisa boleh kayaknya ada kayaknya apa kayaknya enyuma kayaknya jirenya kayaknya baraca aku gudda tu kayaknya ni wani mana tribu binjur agra mora ko yo kamana tribu tha ate selajar si tubi barbada dufa ada mana tu mana ta isilin duartoni gami sake walat ka ummata kayaknya isan mo daima tu wajahnya tu mana ka kamar barbada gaf uftan jolle desa unda vida hota waromot Marina ni koru Marina sgenye angara ni betani kumala maafi wat urahu kurehen gapo mendam ne rakafu Marine asgenye town house Maria kana mali kada is real is grassroots is tangible yona moti ahmad ko madilla di dokter bakala di kanchora ko boleh kawane kha hota hai ad Maria fa mane ni da dire da mana namni dewa mere ame tu jolle tida jolle te jene buddhi fanna yetu kapso mana ni da ga badan dammo isa dal chunami kana arara dal suare galu jolle tida aka isini tenda gamne when ko da jurru lu ada kitab barrehne kitab ni achis kitaban sena chigesa gartan sena walinda lewan te wan eddu tari gafa jolle gafa numu gada rejala fibutu yo saatena latti erga siyasa e galewani dalage ifmatti subaji watle ne sena wallot hangi to gamini to ko gafa jolumma warin ke dabre buwa bai ke dabra dure hala siyasa fawasumma nanno numu gati fi nanno baharsi arangilta nanno santure san amma to ko tuttu ko yale tinjira sanchala do wanni askesatti la agartan akkamitti bikahindan deshi Oromoon hamileen qabdu Oromoon tokkon taatu hoogganan qabdu yoomuun bilisoon biyyaa ni beektani dargaggeessin eeggatti bishaaniin tayyoo taate malee warri biyya alaa kana wal qaacessaa ture mee warri zamana faaltoo keenyufaa jira Abba Sufyaan faana as jiran zamana faaltoo irraa kaafneet as turre social media fayyadamu faaltoo irraa eegamu gaafa san wanni namni keenya mana barchaattis mana taajaattis mana barshottis bikketti wal ga'e hundatti qabsoon laamshooytee waan turteef namni keenya hamilee urgusu hamilee akka walotti akka sabaatti akka ummataatti hamilee keenya buufe collective self-esteem santu hedduu na yaaddeessaa ture saniifin akkami kana keessaa baana ka jiru qoratte wani tokko kanneen kana barreesseefi Oromoon duwwaa hedduu beekee bukan sentama deeman waggaa jaatama deeman jaa bikka irraa kaanee fi bikka amma jirru jirtu wallaaftuu miti beeka wallaaftuu miti akka barbaanneef saffisa barbaanneen deemu baatus ibsuu dandeenyu miti kanaaf kaleessa qorannee samboota haala qabatamaa ummata keenyaatiif addunyaa amma keessa jiru maal yoo dalayne ummata kana caba qalbiidhaan collapse of collective self-esteem kana keessa maal baasuu qabna jennee isin wajjin isinitti himaa waliis lolaa gagaabii narra obsu tokko hedduu jira mana kana keessa akkasumatti faaltoo irraa eegallee dachirra wal geenyee dura daasporaa jaarree sochoofnee samboota ummata keenya ka biyyaa sochoofnee waliin sochoonee Oromoon waggaa 50 qabsootee bikka takka hin gaanjaan waggaa 5 gaditti bikka takka geenyee garsiifnee jira. Akka durarra ollaan Oromoon uumaa dalaguu hin dandeessu jedhan. Uummanni guddaan ani ittiin boonu
wanni ni ittiin gaabbine fi keessaa tokko maal akka ta'e beekanii Oromoon hin dandeessu Oromoon qabsoo hin dandeessu bajaajsan Oromoon qabsoo ni dandeessi miti yeroo gabaabaa keessatti saffisa firaa fi diinas rifachiise bakka akka geessu kitaaba keessatti illee tuqee jira qoosaa tokko hin qabsoo finiinsinee jara wayyaanee wajjin negosheet goone walii galee aangoo kan nuudhaaf jarri jara biyyaa yaamee ta'uu qaba duroo warra biyyaa lafa walitti qabuu yaallaan hin taane ni beeytanii boodarra warra biyyaa saniin awoo gaafii ta'e aangoo tanaa ni fudhattamoo jenna ati ammallee barqoosaa jaalattan an jedhan mootummaan akkana kuftii nuu keessa jira argichi irraa kufuun kaanee kana dheesitti kenne bar warra irra tarraan jookan literally hin dandeenye samunda goone yeroo gabaabaa keessatti saffisa ajaa'ibaatiin jijjiiramanii caba hamilee caba qalbii san wal'aanuu dandeenye jechuudha. That was my biggest contribution and something I'm proud of. Now, ammoo maaliif kaatee dubbatta kajoo Oromootu bikka sanitti deebi'u jira. Saba keenya uummata keenyatti bikka sanitti deebi'u jira. Kalee sababa laamsha'ina mooraa qabsoo keessatti jaarmaa qabsoo keessatti uumame irraa ka'e Oromoo waliin taatu. Oromoon qabsaa'uu hin dandeessu. Oromoon hin bilisoomtu jechaa turan. Oromoon jijjiiraman fiddu. Amata agadaa akkuma dhiitamte itti fuuf miliyoona 50 taatee miliyoona 5 gamaa gamana dhiibamtu akka akkatti deemaa ture gaafa akkasii arraa'oo Oromoon bulchuu hin dandeessu. Biyya jaaramteetti kan ta'e waliin diiguu jiran. Biyyi harkaa kufte Oromoon bulchuu hin danda'u kajoo amma dulli bal'aan nurra gaggeeffamaa jiru alarra Oromoon bulchuu hin dandeenye. Arra ne galle onni gaafa jaroo jinne goshee godhu namni tokko maal jedhe kooma ijoolluma akkuma suuraa kana waan qabadhee dhagaa beekta maal barbaadden jedhan this is I think 2015 maal barbaadden jedhan aangoo barbaadan jedhan aangoo tan kootu maal kaabinee ta'uu barbaadda ministeera ta'uu barbaadda Oromiyaa irra barbaadda lakki guddooma barbaanna Toophii kana bulchuu barbaanna amma onne akkasiin qabu gaafa dardaraas na onne ajaa'ibaatiin qabu. Aangoo barbaanna we want the prime ministership. Dhiitii tunnuun balti bulchuu qabna amma taagataa dhiitamuu qabnu. Maal jedhee ta'a? Koofneetii ateen jabaa goote jiru. Oromoon biyyaa miti waluu bulchuu qophii miti jiru. Warra geenye hanga keessan kana ay Oromooti miti harreen mugaa too dhuftanii bulchiti yoo ta'e onnee bifa mana sanii arra waan namni san jeesan dhugoomsaniiti ijoollee nama warra jirtu aara naqaaneessan jechuudha. Maaliifi waggoota jaan dabre kana keessatti diinagdeen biyyattii ni qube security biyyattii ni qube diplomasiin biyyattii ni qube waan qaallichi nurraa kennuuf falfaleessan qabatamaan nurra fidanidha qaallichi warra ganda keessaa guuree ol kaa'ee beeka hin dandeessu. Kanaaf wanni nama dubbachaa jiru wanni dalaguu deemu waliin Oromoon biyya bulchuu akka dandeessu mirkaneessu. Warri har'a jiru kun keema Oromoo osoo hin ta'in xurii akka ta'an. Oromoon jara kanaan madaalamuu akka hin qabne. Akkuma kalee qabsoo hin dandeessan jedhamsan zit goonee qabsoo itti agarsiisnee har'as warra aangoo qabatee mugaa jiru, warra aangoo qabatee quufee deeqifatee haqqisaa jiru. Akkaanis irreessine takka kanarraa kaafne Oromoon Oromoo fakkaatu. Ka dhugaa Oromoo beeku, ka beekumsa beeku, ka nama dhaga'uudhaaf qophii ta'e karaa akkas irreessu ummatoota sabaaf sablammoota biyyattii wajjin gochuudha jechuudha. Waan takka lamaan isin garsiisuu barbaada. Gaafii kaa ture eegee jirme jaasee booda. Mootummaan kun kufaa jirti, mootummaa kuffisuu barbaadu ta'ee wanni hin maali? Wannummaan dubbii ammatti na kaase maali? Ambarraa baluu piraayim ministeera ta'ee ta'uu dhabee adda addaa irraa hin qabu. Ani kan hin qabsaa'e uummata kana salphina keessa baasuudhaaf. Har'a
waan wayyaaneen amma diidamii torba taate sanii waggaa jaha keessatti daaraa godhan biyya. Akkami as geenye kajoo islaayii takkaa lama agarsiisuun barbaada. Naa mootummaan tokko sirni mootummaa tokko gubbaarra hoogganaa jira. Nugusa ta'uu danda'a, amiira ta'uu danda'a, pirezidaantii ta'uu danda'a, piraayim ministeera ta'uu danda'a. Isa jalatti utubaalee akka jedhaniin pillars of power jennaan. Akka hubattanii hin barbaada waan mootummaa jedhamu. Maaliif siyaasaan Oromoodha 2018 booda jijjiiramtee jirti. Hanga 2018 resistance politics keessa ture. Siyaasa qabsoodhaa, siyaasa resistance. Sirnaan lolaa ture, sirna mootummaa tokkotti lolaa ture. Mootummaan sun nu ala goomsine, nullee ala goomsine irra qabsaa'u ture. 2018tti aangoodha qabanne. Kanaafuu aangoon akkamii akka dalagatu akka hubattaniif qabxii takka lama isin kaasuu barbaada. Kanaaf wanti mootummaa jedhan wanti biyya hagara mangist state jennuun tuni haalli isiin ittiin bultu akka laaltu hin barbaada. Gubbaarra ruular takkaa'u hoogganaa jira. Mootii ta'uu danda'a adda addaati. Isa jala warra imaammata isaa, tarsiimoo isaa, fedhii isaa ummata gabbuusee hojiirra bu'u oolchu. Eliit kan jennu ministeerota, jeneraalota gurguddaa, komishiinaroota kanaa jira. Isaan kun maal hoogganan? Caasaa mootummaa kan jennuun institution, state institution kan jennuun waan akka securityidha, economy, bureaucracy, media, diplomacy, party jechaa hedduu deema. Warruma barbaachisaa qofaan as kaa'e. Uummanni garagatii jira jechuudha. Nugusni mataa keetiin biyya bulchu hin jiru. Nugusichi takka, pirezidantii takka, piraayim ministerichi gara ministeerota isaa, komishiinaroota isaa, jeneraalota isaatiin institution isa hoggana. Institutiononni suni, jaarmaaleen suni sirnicha utuban jechuudha. Wanni agarru kun, wanni akka diinagdeedhaa, wanni akka bureaucracy, security kun utubaalee pillars of power jennaan. Utubaalee manni kun utubaa qabee takka koornor raawwanni qaba. Utubaan kan biraa tokko tokkicha garuu asitti koornarii jira. Maal akka jettanii muuti. These are the corners. Corners was basically the pillars. Pilaara barbaadatu jechuudha. Now, gaafa qabsoo biraan goonus kanuma qabannee deemne. Maali? Gaafa go to the next slide. Go to the other one. Insurgency. Now, sirna akkasii yoo sirna abbaa irree kata'u taate qabsoo waggaa irra gootu qabsoo bifa lamaan godhuu dandeessa. Qabsoo hidhannootii fi qabsoo nagayaatiin deemuu dandeessa. Qabsoo hidhannoodhaa waggaa gootu riqeelolaan uummata keessaa ka'uudhaan, uummata ijaaruudhaan, uummata keessatti maaddeeffachuudhaan caasaalee utubaalee aangoodhaa tana jala ciraa deemeeti boodarra laaffisee jala ciree fiteeti lafaan gahaa jechuudha. Walii gala qabsoo hidhannoo akkasitti dalaga. Qabsoon qeerroon goote tokko qabsoon nagayaa hoo maali gajoo slaayid saniin naadega. Qabsoon qeerroo qabsoo nagayaa. Qabsoon qeerroo maali? Utubaalee aangoo kana diigurratti hin fuulleffanne. Utubaalee aangoo kanaa fi addaan diigurratti fuulleffanne jechuudha. Gubbaarra jarti qeelafii ture. Sanii gad ministeerota ture. Sanii as instituutii adda addaa ture. Nuti maal goone duula gamaa gamaan aangoonu akka isaan waliin hubanne akka ajaajinii fi qajeelfamni isaanii wal keessa hin deemne goone jechuudha. San keessa tokko ofiitii wayyaanee niikaa addaan hiikuun san ture jechuudha. Niikaa addaan hiikne instituutii kana jechuudha. Now, qabsoo qeerroo bifa kanaan deemne. Ibtuu baggaa deemte to the original na deemi. Kana bakka ammoo baar dhuftee mootummaan normally qabsoo qeerroo dura sirni TPLF akkas ture. Qabsoo qeerroo dura gara qabsoo qeerroo tokkaa deemte sirna akkasii jiru san maaliif jijjiirre? Ana jijjiirre addaniine jaarmiyoota kana gara keenya finne jaarmiyootaa fi elit takka hoggansa ministeerota addaan baafne ministeerotaa fi warra oliis adda baafneeti boodarra isaanumaan isaan garagalchuu dandeenya. Now, haala ammatti deemte. Mootummaa garagalchuun nu barbaachisu kuttee waan hin jedhin sirriitti himanna. Qabsoo hidhannoodhaan normalii sila asii ol nyaata.
Qabsoo hidhannoo naannoo Tigraayittis, Amaaraattis, Oromiyaattis gaggeeffamu caasaalee kana nyaateefitu jira. Diinagdee laamshee jira. Birookiraasii laamshee jira. Amma bulchaan maal hin jiru. Milishumaatu nama cafaka malee wanti tajaajila uummataa sadarkaa qabaleetti kennu hin jiru. Gara gadiitti humnoonni qawweedhaan itti fincilan sirnicha nyaatanii akka hirmaatti fitu jira. Gama oliiti osoo namni humni biraatu hin dhiibin muummichi dhiibi ministeeronni komishiinoonni isaanii addaan faca'anii jira. Maaliif? Erga dirree siyaasaa cufuudhaan murteessee booda nama sii ja'uun hunda biraaree nama isin halaqa gaashee jiru qofa bira kaa'e. Kaakistokiraasii waan jennee jira. Kaakistokiraasii jechuun maal jechuudha? Hoggaa namoonni dandeettii hin qabne, amanamummaa hin qabne, naatoo uummataa hin qabne, incompetent, irresponsible, corrupt warri ta'e, qofa hoggaa biyya bulchan kaakistokiraasii jedhama siistamni sun. Kanaaf ministeeronni kun amma qaalchanii sodaatan. Namichi inni arrabsa ni aari'a ni hiika. Kanarraa kaka'e waan dhugaa takka itti himan. Waan inni gubbaa qabsitu kunaasirraa hin jiru. Fudhatanii tu'uusan. Waan fudhatan san immoo hojiitti dhiigan. Maaliif itti namanan? Takkaa itti namanan, takkaa dandeettii isaan qaban. So qaalli jirii fi ministeeronni isaa wal qaban ni fakkaatan malee. San qofa osoo hin ta'in biyya ollaa hundaa wal lolee jiru. Anaana wal lola, Ertraa wal lola, Jabuutii wal lola. Kenya nang keessa turanis akkasumara jaalattiin jiru. Uganda, Rwanda, addunyaa mara except Emirate malee biyyi takka hariika Itoophiyaan jirtu arra. Nan. Gama dippiloomaasiinis dhiibbaa fi waliin bu'uu unnecessary. Gama akka Somaaliyaa kan hoggaa laaltan waan nama qaaneessu jira. Sababa kanaan kaasii mormitoonni isa tuqan ol mataa isiitiin caasaa jaareefi walitti bu'iinsa adda addaa godhu. Fakkeenyaaf gama diinagdee baradhaa. Diinagdee maaltu laaffise? Diinagdee kan laaffise inni guddaan lola. Garuu waan lolarraa hafte akka waan biyyi sun quuftee maallaqa bita yoo nan beekuu baadde malee biyyi sun gaasa lafaa ba'u kan gurgurtee maallaqa bita geessuu dandeen qabdu. Masaraa mootummaa ittiin jira. Riizoortii isaa fi namoonni muraasni tokko kennan ittiin jira. Maallaqni lolaan dhume. Lolli maal godhe? Qonni akka hin dalagamne godhe. Ganda keessan gidduu agaafadhaa. Keessattuu isin daasporaan hoggaa biyya dheetan. Finfinnumaa fi Adaamaa fi dirree dhawaatti qamaatanii dhuydanii daandii guutanii galina. Ganda keessan dhagaa galaati ilaala uummata. Namni bahee galaan jiru dalagataan jiru. Naganni jiru. Asal lafa dhabaa jiru isaa koloboo ta'e hin jiru. Naganni dhaabate. Investmentiin biraa haaraa dhufuudhiisi. Biyya keessaa'u maallaqni bahee dhume. Sababa lolaatu jechuudha. Lolli diinagdee caal godhe hanga irraa hafte xiqqashoo takka immoo qisaaseetii itti taphatu jira. Sababa kanaaf dalagaa biyyii fi dalagaa mormitoota qawweedhaan lolaa jiraniitiin utubaalee aangoonni jennuun kun yaratanii addaan babayanii addaan fofottokanii jiran jechuudha. Kanaaf mootummaa uffisuu wanni jedhamu piroojeektii ta'uu danda'u. Kutee jira jechuudha. Sirna kute. Sirna kute kana maal inni ammaa tolchu? Itti biinaan ni kuta. Take my word to the bank. I studied this for life. It is gone. Garuu sirni ifi irraa kongool jee kutuu mitu. Maaliif biyya nyaatee fidee jira. Wanni amma waachaa jiru tokko maqaa keenyaan waan reebu jira. War kaleessa Soromoon hin bulchu biyya hin dandeenye. Bikaan dhaqeetti zamanaan keessattuu callise kana zamanaan nama nagayaa ta'e kana. Sistoonni dippiloomaasii kana nama hedduun hogganoota biyya adda addaa. Waa'ee warra Itoophiyaa bulchoo kan hoggaa isaan haasayan osoon kophee biyya keessatti iddoo isheen fedha beekta. Wallaahi. So embarrassing, you know.
namni keenya hundi namni keenya kan sirna sana keessa jiru jeneraalli jiru ministeerri jiru bakka kanaan hin qaamne hin jiru. Maaliif tokko maqaan nyaata alagaa duraanuu maqaa keenya hin jaalanne daran hin dhugeessinu jechuudha. Tokko maqaa keenya qabatanii deemu. Lammaffaa waan toolataa jiru jira waan jaarsa sun jiru ilaalchisaa jaalatanii jibbitanii dhaggeeffadha waan jiru. Mul'ee mootummaa Oromootiin itti jennu hin jiran. Sirni kun qabsoo Oromootiin ol gahe. Maqaa Oromoo dhayata. Badiin isaa haga fedhe yoo akkan. Nura maxxansa. Jaarsi elemoo jaam tokko yoo jiraate. Ijoollee hedduu keessaa duuba guddataa yeroo qabaate guddataa yoo haate mucaa warra elemoo santu hate barjan guddataa qofaa yoo ganda hundaatu waliin maqaan xuraawaa jechuudha. Tokko kan lammaffaa sirni bifa kanaan utubaaleen sirna biyya hagar mangistaan kaa'us ta'e bifa kanaan gaafa shoshorroqee bututaa'ee laaffate mootummaa qofaan qabuuf biyya wajjin westeet kollaabsiidhaa jechuudha. Biyya waggaa buufee laaftutti fudhatina. Haa toltu, haa baddu, biyyi dhageenya jaaramte booda ooyiruu, sirreessuu, sirreetti tolchuu, hamtuu isii irraa laaffisanii mootummaan sun mootummaa nama miidhaa nama irraan geessu irraa laaffisanii kan nama tajaajiltu godhuudha malee biyyi takka adda facaanan callee dukkana keessa facaatee beeka. Somaaliyaa laala, Yemen laala, Liibiyaa laala. Gaafa qabsoo dizaayin godhu dura adeemsa duraa kan yaadne ture sirnicha garagalchuu guututti. Ijoolleen wajjin qabsoo nagaa qorachaa turte Arab Spring kaaftee abbootiin reediyoo Arabaa kan kubbisan nuti san dura kan yaadaa turre wanni nu barannes sirna abbaa irree tokko garagalchee dimokiraasii ceetaa. Maal garree? Dimokiraasii ce'uu dura biitii bittinnaa wal waraansaa keessa akka seentu agarreefi awwa biitii faca'uurra mataa jirutti amaammata fe'anii hidhanii kanaafuu maal godhuu qabna? Sirnuma jiru kana keessa warra hamaa dhiibnee warra wayyaa ol baasuu qabna. Kanaaf lammaa jala martifannee jiru hafa sana. Laafina jiru osoo beeknu. Biitii diigamuun is very dangerous. Kanaaf ammoo inni nama lallabaa jiru maali? Sirna garagalchuu maal osoo taate har'aa miti gaafa tiyoorii qofa qorannetanii waggaa fudhu fitteeni guyyaa afurtamutti fittu akkan ta'e asuma hin jiru ture waan guutuuteetti kuma itti buunaan bara mana utubaan isaa laaffate xiqqoo tiraaktarti buunaan guutee bee kakkaa'uu muka jirmi isaa shame rimmi fitte gaafa qilleensi qabu qolamee lafaan dhaye amma sodaan hin qabu maali sirna kana dadhabnee karaa tokkotti itti baasuu baannaan maqaa keenyaas gaafa Oromooti biitii jiite. Biitii jiite. Gaafa isaanii jiite waan jamu dura dhufna jechuudha. San qofa osoo hin ta'in biitii adda facaateeti nus walii keenyas ollaa wajjinis rakkoo keessa seenna ka jiru. Kanumarra dhaabadha. Akkamiin as keenya? Warra mootummaatiin chaaleen godhuu barbaada warra sirna san keessa jiru warra nama mootummaa san keessa jiru parsantii 10 hin gahu kan barbaade jiru kurnanuma shanan saniif chaaleen godhuu barbaada. How did we get here? Qaanii kana keessa akkamitti dhufu? Laaftuu sitti fakkaatu hoggaadhaan akkana dubbadhee qaanii adimitti godhu garuu amanu malee keessa bahuu hin dandeenye. Hojii keeruudhaa maal ture? Biyya tana gara dimokiraasii ceesifne federaalizimii dhugaa haayiti Oromoo keessatti itti eegamu haayiti hawaasa Oromoota keessatti eegamu walqixxummaan jira namu naannoo ofiitti bulchee biyya walii galaa immoo qoodannee angoos qabeenyaas qoodannee wal dandeenye bullaa abiini dhufe bakki karaa dimokiraasiin barbaadnu sirna abbaa irree ijaarree jiru agoo taa'e biitti sun bala nu geessi yoo naatu beeka naatu sun ceessi faranjii fi arabiinis harka dhayaniif wanni hoggan Afrikaa balleessu tokko ummata fi dhiisee ala eegu kan boodoo daandii dimokiraasii nu geessu dhiisee daandii abbaa irree fudhachuun gaagama siyaasaa keessa nu seensisa
political crisis hama ke muse exist gagamni siyasa 2019 ra kafe gaba wollo e galu etu gaba oli igu etu gagamni siyasa garam nu ise dire siyasa chu gagani senu lolat dinte biti kasi wakati mi 2020 oromia lolli ni kai tigray lolli ni kai lolli taun dinagge nyaade etu dinagge biyatti batalat lahan de so biti ni sabi ki seisa kambe da bodar mungkin demokrasi berbangunan kan nih ini sabar rumah berbatu hindarkan nih anokrasi wanjan galle itu anokrasi cuma sirna to koiro chumsa ditti namni to ko rugan to kabaire buat sudah foyale abaire tumbat irre kabachu kabdami hawu to gana abiyarra abaire irre ram thoda thi abaire irre ram thoda hanga bege irre mem bahednan buat income anam anokrasi itu sirna sirri kaisen jil namu motumman beda sirna kan ada sirna bayre bada woi namni kayaknya mah mengudon main mana aja apa jawar malum hid khane masjid aku dedam nih church aku dedam nih gawar aku dedam nih पर zaman waya ne muai gammale yo tikadne gam bane bo bane galu dende aku so jadi ni ada namni gobe galu anokrasi bikam motumman itu anang kap bikam bumi ada biya ada orade lafise biya shiftoni biya budan tare itu anokrasi deh innutis wan mutibar balon bisiti wan dia berbatu sangka deh finfin nerati ada lagi cuma lagi kantiba orang tadi tak tahu jadi itu suri sama nyata finfin nasi orang jadi aku umarat very important wani kan bukan cuma badi wari kaisa tu orang online tu sarah kau terima mal tu karena fiti abi mal tu karena sedih hawi pun terima ina pakai itu थोड़ा पूरा इधर सत्य तक नहीं करती करता Amerika में वही हासिल प्रोफेसर तो कहीं जी वो जो उधर वो जीनिस नहीं रहा किंता तू ये रहती माली हावी बुद्धा का हावी आंगो बुद्धा रे का आप जुड़ा का थारों का तरसीमों का बेकोम सा उमावाती स्टार्ट खबर नोटा थक्का तमुतन नोरा hingga betul, boleh madan, hawi di saat ini, hangkini, organisasi kita boleh begini, biati bala hamtu terkait segini. Anak ini lalu berlaku garu, orang modafis, Ethiopia dafis, Sabah Salamu dafis, Gampa Afrikatif, bala hama kapide, amal le bala hama, daran hamesa kadema juru kita cara abi. Namun nak bersajaran. Agor famasi rana nggak boleh jalan. Kabar itu dan ini jalan. Ini baru. Namanya baru. Amat jaga itu wajah dia mengendur. From day to day. Amma pak kopasa. Dia gubatnya tahu jitu dia dolar tak kejar ada. Macam mana berapa? Pun kau gendur. Dalam siapa nama tahu orang motif I want you to have discussion. Salpanne salpin hama कैसे कर रहा salpanne बिया सर्विस कुनवाई nama तो को है nama lama वाई खानी थी मारियन्ने akan kita कैसे है akan कैसा बार nama तो को जेचा सबनी बुद्धों को आना nama तो को जेचा बीती बुद्धों को बीती नोई थी आना कैसा तो orang anu janjiran gahu tu menurut मारी थी करानी थी Kondara saya itu pakai di gafto. Wah, pasti timur kayak situ mana mah tuh ini. Hal jawab singgah kan nanti. Akan itu, mungkin mau orang muda kan aku fikir nanti. Orang genjen, mau tuh mau muka kan hote. Mana kiri muka aja. Riri bisa nyate. Lensi kufi sudah hote. Nyate jelas hote. Angga tuh pakam mah ini sekolah tuh. Gama-gama na balla to kumbo to kumbichina muti gole aapne tusi dunde gama to bagaru illezin aapu be mana kedra videdi dolle dedi sille gadda sane egamo mukha kana oso illezin ufesra to kufisi
ji'a takkaawu kallattii mana keetti irraa faallaatitti akka sii ta'utti gaafa bugallee yoo irraa dhodhoofatte illee mana ittiin ijaarrachuu dandeessutti uffifata. Gaafiin ijoollee bilchina kee jiranii qabu, borsaan isaanii qabu kana warra Amsterdam hedduu galatoomaa hedduun isin jaalladha.